Intalli tokkotu dhuftee ulfa sangaraa qabaa jedhaa jirti. Daa'ima sangaraa qaba jedhaa jirti intalli tokko dhufteeti. Nattafee jira ulfaa'een jira waan jettu kaafte. Numoo kana sirraa yookaan ulfeessiteen ulfeessineesitti murteessuu osoo hin taane daa'imni kee moo kee miti jechuuf gaafuma waan akkasii si barbaanna wanta addaa miti jechuuf. Baay'eedha isaan tokko lama miti wal biratti waa miti bakka tokkotti guyyaa tokko anillee araba fayyama kadhee nan dhufa hanga afuriin gaan isaan warroonni ulfaa'an. Kaase dubbadheenaan kunoo waadaa sii galanaan jedhee waadaa naa gale. Ammati jechuun kaayyoon kan kee waadaa naa galeera na fuuchuu qabaadha miti re. Eenyuun na fuudhare tayyib eenyuun na fuudhare kan inni na fuune eenyu kan diqaalaa isa guddisu wayi. Erga kasaroosu jira. Okay. Ijoolleen roobsanii mee ijoolleen roobsanii bilbiluu dandeessanu bilbilli isaa dhumni meeqa na jalaa badee. Sababa biidiyoo sababaan kaleessa si biratti haasa'e anaaf lubbuudhaan waa meeqa dhabee jira si galee anaaf lubbuutti deemaa jira wanti kun inni immoo viidiyoo 4 waraabe warabbal kaabaa viidiyoo 4 waraabe. Akka odeeffannoon ba'aa jirutti roobsan irratti namaan irratti wal lolte qabda. Nam tokko walii lolle isatu ijoollee natti erge ijoollee isa turatti ergee ufanii na lolaa turan kunoo uummata ragaa qabaa. Mee ol galchi nama jettan kana sumee 430 nama sumee 430 jedhamu beektaa? Hin beekwani namni sadii immoo karaa imootiin na jeeqaa ture lama furaa bilookee tokko illee mayyuu jirti jimmittii ka jettu akka jirti. Galchi mee nama ganan galcheetti kana ayee sumee 430 viidiyoo bana dhuqayi indagana urjii ergaanaa keessee namaan irratti wal lolamaa ture nama irratti wal lolaa ture sanas as gabbu urjii naa barreessi karaa keessooti miisejii ilaalaan jira. Sumee 430 viidiyoo banii riiferiidhaan dhufte inboksiin barreeffamaa jirta karaa keessooti dhimma kana qabda fakkaata. Okay. Namni biraa ammoo urjii miisejii barreessi waan naa ergite qabda turte waan sana addanaa baasi urjiin. Sumee 430 viidiyoo bani. Sumee kana beeku. Qo'aati in argita. Sumee 430 viidiyoo bani. Urjii miisejii eegaan jira nama waliin akka ata kaaroo keessa turan naaf himtee turte waan ta'eef. Tokkee salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam nagaa keenya jirta? Ishii kana beektaa ati Fooziin? Sumee beektaa Foozii? Nan beeka. Akkamitti wal beektu? Miidiyaa marraa wal barre. Sumee Foozii beektaa? Tokkee shabakaan si qabee jiraam. Lakki sirriin jiraam. Sagalee koo dhagaan jirtu? Sagalee kee dhaga amma gassi lakkise. Ati Foozii beektaa ati? Foozii nan beeka yaani giruu gocha seenaa irratti gooteen haasa'uu dhufe malee nan beeka faamilii kun. Ayyee qoyga. Chaagii sirreeffanna. Foozii gocha wayii sirratti goote? Yaa gocha wayii irratti goote giruu daqiiqaa wayii dhaafi. Ayyee obsi. Okay, urjii si eegaan jira miisejii kee. Sitti nimaa qoy. Tokkee qoy sitti nimaa. Obsi kaayyee qoy ka obsi ayyee. Obsi share godhaa guys. Hundi keessanuu namni kun 500 kuni share arguudha. Hundi keessan yeroo tokko share godhaa. Dhaggeeffachuun keenya dirqama. Urjii miisejii kee eegaan jira. Nama ishee waliin ata kaaroo keessa seenti sana naaf ergi. Urjii miisejii kee eegaan jira yookaan biloo kaara gaallo. Bilooks godhaa. Galchi erga dhugasti. Erga dhugasti. Anuutti nan hima erga dhugasti. Okay. Simiti. Okay. Okay. Roobsanii fi share godhaa al tokko lakkoofsa roobsan inni isaa meeqa na jalaa bade. Roobsanii fi bilbila ijoolleen riyoonni isaa bilbilaa roobsanii guys. Bilbilaa riyoonni isaa bilbilaa fi riyoonni isaatti bilbilaa. Miidhaga riyaa keetii miti roobsan. Qoy riyaa mucaa kanaan fakkaata. Tokko. Walitti dhufeenya qabdaa roobsanii si komataa ture ijoolleen. Walitti dhufeenya qabaachuu qabna hin kaasu silkii kaasaan jiru roobsaan silkii gurra irratti na cufa. Okay. Bilbili himmee. Beeda walaan jira sila taayyoodha walaan jira meeqa amma jettan ta'u. Lakkoofsi isaa inni natti irra deebi'aati. Okay. Video gadee namar nannu achitti inni yaadne video dalageeraan bar.
lakkoofsa bilbila in arga ka lakkoofsa bilbila isaa dhabne afarsoo naa galchee afarsoo itti bilbilu. Saayiba afarsoo wal beeku? Afarsoo galte. Afarsoo galte. Afarsoo galchee al tokko. Nama biraan galchina. Afarsoo qofa kanan barbaadu. Afarsoo. Okay, double tap godha. Afarsoo mute irraa bahi. Wayyi afarsoo. Sagaleen koo jira. Jirta. Sagaleen koo jira baay'een jira bor. Mute irra jiru. Jirta habibi. Arabatu na bira jira roobsan tokke. Nagaadha. Nagaa akkem. Edallee akkasidha kijiba dhiisee. Kadhaabu. Roobsanii bilbilii okay gara interview ittiin darbaanii mana fooloo godha. Namni kun ijaa dhibba farguni yeroo tokko mana fooloo gochuun dagatina. Galatooma mana fooloo godha. Mana fooloo gochuun dagatina. Shee godha. Interview ittiin darbaa sumee afurii soddoma viidiyoo bani. Waan gudiitiin moo dhufe waan ta'eef. Roobsan na ulfeessee bareera jedhaa jirti mucaan kan isaa taati. Ulfaa'u baachuun sobaaf jinnii fi wanta akkasii gaariin ta'u. Okay. Waan isin nagootanii madhaa jaalatan harkatti qabde jechuun fakkaatti sumeen immoo sumee afurii soddomaan immoo ani hin beeku rabbitu beeka waan ta'eef hundi keessanuu sheer godhaa harkaan taa'ee iskiriin godhaa nama kuma jaadhibba shan geenye jirra iluufaatti sheer naa godhaa iluufaatti sheer godhaa double tap guys afarsoo bilbilaa jirtaa si barbaadna jedhin miidhagaatti bilbilii roobsaniin. Maatti barreessaan jira garuu moo nama barreessee silkiin irratti cufaa naa barreessee dhabatu na bira jira jedhee. Kottu edin si barbaadna daqiiqaa 5 kottu edin. Maatti barreessaan jira irratti argee. Mana fooloo godha, anallee fooloo godha, warroonni kaargoo Dubaay irraa biyya galfachuu barbaadan. Warroonni waan feetan biyyatti argachuu barbaadan lakkoofsi koo farfaayilii jala jira, fuudhaan dubbisa. Tokko beeksisa koo deeski bataara. Okay. Baga beeksifatti. Okay. Dhufeeraa roobsan. Okay, interviewti darbina. Sana booda waan jennu qabna roobsanii garuu yeroo nu kennina. Lakkoofsa dhumaa isaanitti meeqifti daayirektiitti bilbila. Kaleessa bilbilee fi hin ture bar nan dagadhe malee dhuma lakkoofsa isaa. Barbaadamaa jirtaani osoo dhumtee dhimma kana xumurattee natti tolaanii roobsan. Dalagataa jiranii mucaan dalagataa irratti dalagaa dhiiseetti sa'aatii ajandaan qabu sa'aatii hojii malatti naannoo garuu yeroo firii ta'etti. Sababa faayidaas firii ta'e. Arabni sa'aatii meeqatti si biraa deemti yookaan sa'aatii meeqatti boqonnaa argatta? Sa'a waahida deemti halkan. Hasan kama lagan dukuti ini soji kalau jadi isi ajanda ada piamban. Jadi ada berarti itu murah danunan baru. Robson. Oh iya. Robson. Enggak. Lah, wanta dheeraa si tursiisu miti wanuma tokko qofa si gaafachuu barbaanne daqiiquma tokko qofa hojiirraa waan si dhaabu miti. Daqiiqaa takka sekondii takka hin qabu namatti dhageesse sa'a waayidaa sitti hojiirra jira waan ta'eef hojii dhiisee sa'aatii haasa'u. Hojii hojjetaati ka dubbattu daqiiqaa tokko hojuma hojjetaa daqiiqaa tokko waliin haasofna daqiiqaa tokko. Sekondii. Araba bira taa'ee sa'aatiin wanti jedha. Maal bira teessa bakka hojii jirta miti dirqama sa'aatii dheeraa sin haasofsiin hojiin dhiiftu bar namni hojii dhiisiin jedhu jira. Argaa kanatti fakkaata ittiin. Mee waa si gaafasuma amma sun dubbattu kana barree nu deebisuu dandeessa turte. Robson.
Arabu kira. Naan dhufa yeroo ni bitadde. Dhagahi waan si gaaf. Dhagahi waan si gaaf. Viidiyoo jira araba keessa jira. Arabu keessa jira. Dukkanaa Isa jira. guddisi. Oobdhiisi isa guddisi. Silkiin dukkanaa jira. Isa guddisee jira bara. Dukkanaa malee sanni guddatee jira. Dukkanaa jira. Araba keessa jira. Araba dubbataa jira. Akkuma araba kee jiraachuu jira. Okay, ibsa kennina nuti rakkoon qabu gaaffisa gaafannaa isa deebi'u. Achumaan gaafannaa biliirumaan gaafannaa rakkoon hin jiru. Qoy hin cufini. Asa deebi'u. Debil taapi gaa isa masitti. Hundi keessa debil taapi mana fooloo godhaa namni mana fooloo godha. Mana fooloo godhaa. Namni mana fooloo godhe mana fooloo godhaa gaayis. Tokkummaa. Qoy obsi gifti obsi. Laa obsi nan jedha nan obsa yaani giru daqiiqaa xinnoodhaa fi waayifaa irraa bakkeen baahaa jira amma dhaqee bakka waayifaa gahutti irraa bahuu nan danda'a deebitee nagashitaa jechuudha. Daqiiqaa 2 wayii daqiiqaa 3. Daqiiqaa meeqa? Laa amma manan jira yaani yoo amma makiinaan dhufee nu fuudhee bakkee bahuu nan danda'a deebi'een galaan jedhe waayifaa nan Qoy sume tokko baara Okay, Robson. Jira dibooddeen si jawwala malee. Robson nadagay alteka Robson nadagay. Robson. Endaga. Mucaan halkan dalagata kunis halkan dalagatee nu rakkisa. Akkasiin jechuun jiru. Sifaana haasa'u moo akkami? Wayi. Moo gaazabana kaffaltantu jira kaarraa? Nana saa yeroo hojiin qabnetti amma hojiin harkaa qaba. Hojii dhiisee sifaana haasa'u shi yoo hojiin qabaanne. Haa dhagahi ka barra suma wama maasoftu kana haasaa daqiiqaa amma kanaatti waan amma kana cinqii miti suma kana waan si gaafa garuu asumaan si gaafa dubbadda suma rakkoon qabu. Abboo naan dhufaa jedhee mataa gubbaarraa badda gaafa buusaatti jira duuba jalarratti bilbila harkatti baaddee sifaana haasaa moo haasaa gaafa hambaa buusa. Ishi yeroo kam nuuf taree amma bitti seenna ishayyee. Sawa hida san busy da sawa hida sitti yeroo qabu. Halkan nagara deemtu waan ta'eef adamne. Ayyee yaalle callaa. Dhaggeeffadhu gaa amma waan sitti hima dhagahi. Waan natti hin ta'in. Intalli tokkotu dhuftee ulfa saangaraa qabaa jedhaa jirti. Daa'ima saangaraa qaba jedhaa jirti intalli tokko dhufteeti. Nattafee jira ulfaa'een jira waan jettu kaafte nummoo kana sirraa yookaan ulfeessiteen ulfeessine sitti murteessoo osoo hin taane daa'imni kee moo kee miti jechuuf gaafuma waan akkasii si barbaanna wanta addaa miti jechuuf. Baay'eedha isaan tokko lama miti wal biratti waa miti bakka tokkotti guyyaa tokko anillee araba fayyama kadhee nan dhufa hanga afuriin ga'an isaan warroonni ulfaa'an. Daa'imti kee ta'uu dabaamnaadhaa fi si'eeyyi namaanumaaf. Rakkoon qabu daa'ima Oromoon hin guddisti yoo dhalattes garuu ammatti sa'aatiin qabu yeroo sa'aatii qabu. Kana inni maa sa'aatii edesii bilbileen ture biisiin turre ati edesii bilbileen ture ambar. Anna araba jira ka araba dhiisee haasa'u ajanda ammoo dalagaa kiyyannaa ta'a. Rosan. Ana Sweden. Ela. Imma kana xumurachuu barbaadda taanaan Rosan. Araba sanaan daqiiqaa 5 maatii faana dubbadhee dhufa jettee yoo raasittee yoo arabni daqiiqaa 5 sii kennitini. Imma kana yoo dubbachuun barbaanne sirriidha achi buutu manni baay'ee si dhaggeeffataa jira. No. Achi butuun barbaanne dalagaa kana dhiyoo dhagaa dhufe dalagaa irratti turre hin beekatillee. Namni suma dhufeera bilbila yoo haasa'u maal jedhu ati amma jaalatteen miidiyaa irraa bade. Ati amma jaalatteen miidiyaa dhiise.
Akkasumiti amma roobsan amma dhuftee gastii yoo argattee jettee nuyitii qabattee teessa garuu yeroo barbaadamte daqiiqaa lama dubbatta. Ati ofii keetii kan dubbattu bara yookaan daqiiqaa lama yookaan daqiiqaa sadii waan ta'eef gastii dhumarra taa'udha silkii borsaa kaattee maara. Amma isaan firiidha an hojii qaba. Sana isaan hojii hin qaba yoo ta'e haa dhufan mana kiyyatti manni mana. Daqiiqaa shan roobsan dhimma kanaaf osoo daqiiqaa shan kennite natti tola garuu. Ammayyuu jara bira deemaa jira dhiifamu hojii asii dhawwata. Yalla cufi rakkoon qabu. Bilbila cufi rakkoon qabu. Okay, ittan deebi'a kan isaatti mana fooluu nu godha. Ishi kume kan sitti nan deebi'a yaada sitti nan deebi'a. Kee rakkoon maanni ati maal rakkatte giifti? Shigiruu mindinno foozii faana rakkoo maalii qabdati? Io Turkii kooti guys. Foozii immoo abbaa manaa koo jaakoo my friend koo jettee jalatti barreessite achii kanaan booddee maannedha yeroo hundumaa ilaali. Ijoolleenis na gaafatu maannedha zimmedhe ma ilaali achii kanaan booddee dhiisee. Koi ande sume na dhagayi. Warri komentii dhagaa jiran natti fakkaata miyuutiidha jiranii. Ijoo sagalee eenyuutu hin jiru warri komentii. Sagalee eenyuutu hin jiru. Waan gudiin dhufeera amma. Deebi'ee sumeedhaan deebisaa sume. Mana fooloo gochuun dagatina. Tokko na beekta. Mana fooloo gochuun dagatina gaa'e. Kan biraalaan na beekta yaani kanaan nan beektu ati. Akkaawuntii kan biraalaan fooloo walii deebifnee jirra anaaf. Rakkoon hin jiru. Ansi beeka rakkoon hin jiru. Okay, isiin adeebitu koy. Rakkoon hin jiru. Okay, adeebitu koy gaadhaaf isiin deebiteetti dubbanna. Mana fooloo godhaa guys. Mana fooloo godhaa. Xinnoo seeyyoon bakkee ba'e yaani waa'ee faaraan an baadheetan makiinaa dhufee nu fuuchuuf jedha beektaa? Si'eegna rakkoon hin jiru. Daqiiqaa lama sadii miti. Si'eegna rakkoon hin jiru. Yaa waa'ee faan koos bakkee takka kanatti naa hojjechuuf. Musliima yaatiin galchee yaatiin moosii haa galchitu. Ayaatiin galchee yaasii haa galchitu musliima ta'e yaatiin galchee hayyuu galchi. Hayyuun moosii haa galchitu. Baaliyoo. Jirtaa Habibi. Intalatti galchaa. Ayooti immoo musliimaa galchii. Intalatti naa galchii. Mooditarii intalatti galchaa kan maal taatan? Mooditarii intalatti galchaa. Musliima galchi intalatti. Hayyuu galchi intalatti. Ma suuraa abbaa warraa kun irratti jira jirteettee sumeen immoo komii kaafteetti gara gaayis. Sumeen immoo abbaa warraa kun irratti jira jiraniidha. Abbaa manaa kun irratti jira januudha. Waan hin jenne dhabdee haasoftee raawwattee anaaf isa walitti buufte. Waan hin jenne abbaa warraa kun irratti jira jirti. Koi obsi koi kaa dhuftu qobaattiin dubbannu. Dhugaan ilma waaqaati. Koi obsi. Obsi gifti. Taaki obsi me intala dhuftu. Koi baaliyoo baaliyoo obsi. Intalatti maal innaan galchitan? Toofgidee dhoo jiran jirtu ati maaf hin galchitu intal? Takkuma erginee fi jiran qabatte. Musliima maaliif hin galchitu? Hin qabattu ka. Ergee fi jira. Ergaa irra deebisaati ergaa. Ayyana erga dafarii baddeen. Qobaatti dubbachuu hin ta'u qobaatti sin kooman dhufanii. Aduusi erge. Nama kasa suuruftee kasa samtee taatisi. Dhimma kee Oromoo maal gochuu qaba ka jedhu Oromoodhaa waliin itti deemna rakkoon qabu. Narri fadhee. Ayyatti fufaa.
Dedo sagaleen ko sirriitti jira miti dedo. Warra gasti rice follow godha afamma sanu kanatti makamanii ijoolleen isa afamma sanu. Let's go guys. Follow godha hunda isaanii. Follow godha hundi keessan. Follow godha. Warroonni Dubaay keessatti kaargoo barbaadan amaanaa gara biyyatti argachuu barbaadan lakkoofsa koo farfaan kenna fudha. Follow godha. Mana follow godha. Okay. Mana follow godha rakkoon hin jiru. Okay gara yaadaatti deebina galatooma. Ishi amma nageessa miti fooziin. Gahaa jira itti haafuftu dubbii kana amma jette kana quraana waka amma naaf jaarsa kiyya adda baafte jette kana gaheera quraana fidadhu booda raqixeeffadheera hanka kana suma Ishi sume maal si goote fooziin? Yalla. Iturki maan naga kabaju. Fidi sana. Iturki Nagaa sabaka Itoophiyaa deemata. Oh TikTok. Aboni Turki ko afur kaman senera coupling godha. Abomi tira sume ni Turkin ke baay'ee sagaleen ke beauty ni dhayo. Waa al tokko na jalan dubbatina kwa al tokko waa. Beauty da jedhaa jiran sini galee beauty da jedhaa waan jiraniif beauty da jedhaa waan jiraniif hundi keessanuu taap godha sagaleen akka ni ciccitu godhaa jira akka beauty waan arginu rabbashaa jira jechuudha. Sume Wayye. Tokkuma isaan bataatu tokkuma matuma keetti mul'atan. Sagaleen kon nagaamu miidhaga sagaleen kon nagaamu. Sumee keen jira qoy. Amma dhagaamaa ture. Yaa kan saatii shabakaan kan koomiti. Ammayyuu hin jirtu. Ammayyuu. Keessa gadi badeera yaani garuu sagalee isaan jira. Ammayyuu. Aboo uummatatti jas baa kana yaa'aki. Tokki akka waan sirratti dawwalamee ta'e. Ish ammoo. Ammayyuu. Video jibani to gufa nutti mul'ataa jirtu jari jara si argaa Nutti mul'ataa jiru bare koomentii hundi nu jira garuu nu si argaa jiru. Okay. Foozi dubbadame sagalee kenna ga'u Foozi. Ati mul'ataa hin jirtu garuu nuti jirra. Mano sume sagaleen kee jiraachuun chee godhaa hime dubbadhu sume. Ijaan dubbatin sagaleen kee dhaga'amuun baraafanii. Sagaleen kun jira nama gaafata. Warra komentii nuti jedhaa turan. Warra na dhaggeeffatu. Jira jechaa jira. Fatu miti na dunkoro maahi. Mitu godhe tofi gidero jasbaa hattuu salaattu. Injira Amma jechaa na jira. dhaggeeffadhaa. Dhagee giifti tasgabbaa'e qoy. Amma sagaleen koo jira itti yeruma tokko gaafattaa lakkoofsa gosa ta'e wayi barreessaa itti sana cheekinaa godhe mesumeen. Sume. Wayye. Sagaleen sume jira ijoollee sume dubbadhu. Aawo jira miti am. Ankeen jira kan kositti nagaamu. Okay. Ishi amma fooziin maal si goote amma jira jedhaa jiru. Fooziin maal si goote si foozii walii maali? Ana fooziin akkuma kana miidiyaa irratti wal barree malee yaani waan wal beenu tokko hin qabne. Achi akkuma sitti mi abbaa manaa koo jedhe deemte jaakoo maay fireendi koo jette waan ala jettee barreessite. Achi kanaan booddee anis yeroo baay'ee nan ilaalaa achi isallee gaafa deena maa isin komintii kana barreessitu deenaan zimmeetti barreessite. Jaalallee kee jala deemtee bareedaa koo Jaalallee koo miti abbaa manaa koo. Okay, abbaa manaa kee jala deemtee jaarsa maal jetteet? Yaa maay jaakoo maay fireendi koo jettee jalatti barreessite. Achi kanaan booddee anis nan ilaalaa ijoolleenis immoo maanni jedhan yeroo hundumaa na gaafatu. Silkiin dawwalameera yaani garuu na kutuu danda'a. Achi kanaan booddee kee guyyaa tokko wayii laayivii irratti ganama shuubii jechuudha. Laayivii irratti isheenis hin jirti. Sammee. Deebii rakkoon qabu. Deebii. Okay. Imataa biraa mandee atis dhimma kanaan warquu bagaa rakkoon kee.
Mooditara si fide. Mooditara na fide. Isheeduma waa'ima fooziinaa isa dhufeenas. Ayyee ishee. Kanadha. Jaaninni. Maamu cambai. Waan hin goone baay'isawwe maaliif dhiira biraa irratti waan dhiira biraa irratti goote ammas dhiira biraa irratti gaafa gootu wanticha dhimma keessa galuu hin barbaanne dosee kana cufeen ture beektaan giin waan kana ajandaa kana gaafa seen qabattu ajandaan irratti ta'edha ajandaan amma ta'aa jiru kun baay'isawwe. Abba namaara ammas. Achi kisima kana wal fakkaatudha. Okay, obviously ayyee ishee mooditara si fide. Ishee sheera argullataan. Amma siin sun dhuftu. Ana kan fooziyaa wajjin wal beeku. Fooziyaa masee kana wajjin foozii see kana. Al tokko. Hundi keessan sheer godhaa. Wal xaxaadha addunyaan. Hundi keessan ammallee sheer godhaa. Manni mana keessanii bashannanaa jalatti ka kolfites kolfi ka boosses boo'i jantaa kee tanaan nan ilaallatu. An akka miidiyaa guddicha tokkootti labsi yeroo muddamaan xumura irratti labsu qaba jechuudha. Labsi yeroo muddamaa jechuudha. Isin garuu mana fooloo gootu taappi godhaa dhaggeeffattu. Ijoollee galchee jiran keessattuu. Tokkee. Oye. Oh. Baan jira daqiiqaa lama wayin daqiiqaa sadii irratti hin deebi'a. Daqiiqaa lama wayin daqiiqaa sadii irratti hin deebi'a. Okay, daqiiqaa lama yookaan daqiiqaa sadii. Okay. Sheera argullat gaa'is ammas hin deebitu. Hundis maandee akkanaa somne akkan dhufeettis amma dhufeet akkanaa somne. Maandeen jaarsa keeti? Godha akkanaa somne. Jaarsa keeti? Yaa jaarsa. Wal duratti erga jalatti. Oh, Kolan godina jirtan. Kolan godina jedhaatti. Agoora. Loonii dubbara beedi. Kolan godina ta'e. Irraa eegaati. Ijoolleen immoo reefuu caalti kaa. Kana qaamatti agarsiifte. Qaamumatti agarsiifte. Bakka qaamatti ergaa baheera kun. Yeroo tokko sheer godhaa. Hundi keessa yeroo tokko sheer godhaa. Sheer godhaa ammallee. Addunyaa baxabbate taappi iskiriin godhi. Kan qalbii. Manni kun mana eenyu ta'e rabboo yaa'aki. Hundi keessan fooloo gochuun dagatinaa manni keenya jechuudha. Mana keenya ammallee fooloo gochuun dagatinaa. Abbaa warra maandi abbaa warra asumeeti ati? Rasumeedha. Si janajjante? Yaa jinjanaa miti beektaa ka'umsi isaa obbolaadha. Jalqabumti isaa akkuma roobsan kanaa walitti dhufne jalqabii isaa jechuudha obbolaadhaan fooloomaan laayivii irratti. Akkam jechuun utuu warra qabdu akkamitti firoomfatta obbolummaa irratti ati laayivii irratti naan karaa keessoo deemte. Hundi keenya laayiviin dhanna. Laayivii namni kam isheenis jirti ishee haati warraa koos jirti. Wal beeku jirti. Maraawwan seerta. Biyya kam jirti? Dubaayin jira. Dubaay. Haati warraa kee hoo? Saawudii jirti. Okay. Sumeen akkamitti isa kaan dhuftee akkamitti kee ayimattu seena himattu hin jedhin jarri lamaan wal fixanu beektaa wal keessa jira dubbiin jira walumaa galatti. Giin gocha kun wal fakkaataadha gocha amma foodiin gochaa jirtu kun gocha kanaan dura irratti godhamedha. Wal fakkaataadha wanti seen roobsanii himachaa jirtu wanta duraanii haadha manaa kootti na himte wanta sanadha. Wanta haadha manaa koo jirtu wanta seen roobsanii himachaa jirtu roobsan goone waan kana jechuun miti waa'ee roobsanii keessa galaan jirudha. Tamasaasaa inoo nagariyyoo. Qoy al tokko qoy. Abaaboo darbii nama natti bilbilte musliimaa yookaan ayyuun buutanii nama na rakkisu wayitii nama abaaboo darbuu naa galchitanii jechuudha. Eenyutu kute? Galchaa ammasitti nizaamu abaaboo darbii bakka. Ammasitti abaaboo darbii. Ammasiin dhuftu amma warri isaa dhuftutti jechuudha. Nizaamu naa galchaa. Eenyutu gale? Inni gale eenyuti? Nizaamu dhuma gale. Nizaam qoy tokkuma waan nizaamu gaaban. Nizaam. Sumena waliin guddisi mooditarri. Sumena waliin guddisi mooditarri. Bau Fozi sorry. Fozi na waliin guddisa. Nizaamu. Disi waamini. Maali raafuuta nizaamu. Namni wal seenee keem si argaa jira achuu isaa agarra. Numa si argaa jiru warri gaazexii irraa bara tokko. Aboo warri lafa na argaa jira. Disi miidhaa gajarii jala argaa jira. Isuma wal tokko akkana. Kondistiin shiggir jedhama. Na argaa jira. Fozi na argaa jira. Kondistiin shiggir. Fozi. Si argaa jiru tokko noo si argaa jiru. Nu warri gaazexii fa'aa si argaa jiru. Ejjiga jamaraati kan dhiira adda ta'e naan gaafatama tokko mana gaazexii irra jirran hundinuu. Ammoo. Hinjirtu. Tokkummaa laak. Yoon izaamuun si argaa jiraate tokkummaa gadi buunee kaane ol deebine si arguu barbaadna nus indee.
obboleesso warri lafaan argaa jiru callisi iski warri waraaban na argaa jiru maal irraa fuuta Yalla okay. kaameeraa cufee bani bakka na arguu hin dandeenye maal isinii godhu donqoro jasbo maal isinii godhan ati maal ijaarsa namaa jira jento liga deemtesi tokkumma wanta hunda isaa innaa sobnaa haasaa ta'anii uffedheen dhaggeeffadha. Iluna waan madde dhufeera kuno. Kakannee quraanaan kakatanii adaan waa baaftee jiran haa dhufan lamaan isaanii uffedhee dhaggeeffadha. Nizaamu follow godhaa guys. Waan kakatu. Rakkoon qabayyee. Sobaan hin deebi'amu maqaan na badee. Nizaamu follow godhaa donqorochi nizaamu follow godhaa. Okay. Warra gasira yeroo tokko follow godhaa ammantalli warri kennaas hin deebitin natti mi haasaa dhimne taa'aa jira obboleessoo. Turkiin na qabee jiraayi. Amma dhufeera miti? Laa deebite. Amma dhufteetta. Ani hojii beekaa akka itti donqoo just boy namni tokko dhubu'e eenyutu bu'e? Onye bu'e. Ilumaan inni agarsiisan eenyutti dawwalu mucaa sanatti. Baaliyoo bu'e bakka iluun agalchaa akka maal iluun galchitan uree modii saree. Galeera. Iluunatu waammate roobsaniin qabee fidu. Yaa roobsaniin qabee fidu. Ati warra kee maal dhufteetti mandee akkanuma miti maqaan kee. Tokko. Ini shabakaan si dadarbataa jira. Shabakaa kee sirreessi yookaan taa'ee gosti yookaan qophiilengee. Shabakaan si dadarbataa. Abootaaf godhaa guys. Aboo kan keeti shabakaan. Sirriin jira miti yan. Hayyuu sirriin jira miti. Turnin sin arginu itti rakkoo jiraati. Wayyeelu. Warri lameen sin arginu jedhu kun ufumaa sin argine malee namni si argaa jira rakkoo jiraati jedha. Gad bayaatii dachaa warri sin argine keessa. Alabaa dachaa. Tonkaayidha ijoolleen jiraati. Tonkaayidha warri kun warra tonkaayidha. Haa qaalloon. Tonkaa muudii qabata. Hin argine jedha. Hin argine uummanni guutuun. Roobsan tala kana ulfeessee badee roobsan. Olaaltanii ulfan qabdi. Ilaallee ulfa qabdi. Warree mucaan keessatti haa fudhatu. Hundeesseeree mucaa irraa baqate. Ingate kaa ulfeessee. Ergatanyaa ingate mana namaatti gate ulfeessee. DNA ilaaltanii mucaan keessaa taanaan dirqama fudhatuu qaba. Rakkinni hin jiru. Maal goona jenneeti bari waan isaa rakkannee na ulfeessee badee dhaayirti gaa. Ijoollee taa'u godhaa himee taappiitti itti guddaa taappii. Dammoo namni oluma yaa'ee nama 9,000 arginaaniin bakka kunillee akkana na goote na jaartii na jalaa janaajjante jaarsa na jalaa maalii goote du'ee uummanni eessaa yaa'ee dubbii jarri fidan tokko wallaahi billaahi. Kota kakadda sih. Enggak kata nih, coba serang kan ya nul karakter jalan bisa. Wallahi gutu ini kagak sih tekan. Wallahi billahi itu gutan. Sama sudah. Sirriitiin kakadda maleen daayirektii selama negara አይደለም daayirektii tokkummaa an simbeeku gin hojii keenya naqa sin hordofa gin kakaayuun barbaade kunnan kakadhan ija keessa laalaayse waan kana jechuudha. Ande kun waama gilsi waan la mister wallo kun qabdu isena istu gol biran jiru kanuwa ana so ganana da wal garasati naso indauna akuma robsani wal janajjan akuma robsani silkin situna ergete miti ana silkin na tergef isheda sana silki erge sawwarte fid wari sin jenna bil ergit ye kesa gali sawwaradu wari sin jalqaba si bare sinan silki ke tergit dir waraabame jira miti videon sa
Video isinillee video wajjin haasofne dhoksite isa kan seedu waa waraabdee ani immoo kan koof kan teessu waraabeerayyuu. Jira biyyi laata waan jiru qoy nan barbaada talgii biraa. Hundasaayyuu fidi. Kaatii karaa tiiktookii Video maali? akkaataatti ergite Maali boo kunoo elaani beektaa waama gaarii hojjechaan turre galamee ilmi namaa gaan dogoggora miti beektaa ani utumani waama duriyummaa kana dhiisee ta'uu itti garagale beektaa manzumara sheeraa yabba machaa kana waraabuun jammare beektaa sagalee mayyoo maxxinnoo ta'e wayi karaarana buute birrii fuudhaan dinga tarra jetonnaan amma kee mucaan tokko poosti godhatti beektaa. Ambirri sin ergonaan bilookiin agoote warra balkaabaa quraana fideen. Tokkummaa maanni taraadhaan naasomnu tokkummaa. Birri sin ergonaan Taraadhaan Koi naasomnu. koi amma kana barbaadu በመጀመሪያ ደረጃ ዋ አረ ወራ ከና ሲንዱ ስለትሚ ማንዴን እሺ እሺ Walla anamma quraana. amma miiti qabaddu ሜ ሀዩ ሙስሊማ ፎሎ ጎዳ ቻሌንጅ ቀበን ሀዩ ሙስሊማ Gara saasana keessaa Miiti tokkummaa. Amma isin nuti miutii qabaddu tokkummaa naasofsiisi kana bichisiisi waan isheen cubbuu haasaa jirti. ቪዲዮ በኒ ማንዴ Isheen cubbuu haasaa birriina ergitaadhaaf miti. Wallahi birriina ergitaadhaaf miti gaafa bilookii godhuun iyyuu አየሽ haadha manaa koo wajjin wal baran. ማንዴ ዋናስ ጋፉ ተርቲባ እና ዴቢስ አቲ ፎዚ ይመልስ ማል ይላል። ማሊ ረቲ ወል በርተን Anaaf jalqaba foozii foziini. gaafadha ቆይ ኦብስ Esh esh. ነደገፈዱ ፎዚ nama mandee jedhamu kana beektamoo hin beektu? Nan beekan. Akkamitti beekta? Akkamitti barte? Jammara laayivii irratti wal agarree laayivii mana mucaatu goddanyaa tokko irratti argeeni sanii booda suuraa Arsenaal gadi gombisee gadi maxxansa jennaan mucaan sun gad darbitee achuma wal biraa deemnee wal biraa deemnee tiiktokiinchi na jalaa bade kuma kana bannaan ka biraa banadhee ka biraarraan fooloon godhee fooloo godhee wal jala gale. Innis faamilii kooteen faamilii kootee keessaa nafaan. Mandee fooloo gootee jechuudha. Qoy. Mandee fooloo gootee jechuudha. Fooloo wanatu godheeni lammaffaan banadheen faamiliidha. Waan akkasii keessa hin jiru. Waa'ee jaalalaa keessa hin jiru. Yeroo sitti sana ergilee. Qoy tartiibaan. Qoy waa wal gaafataa deemna. Eegasii utuu fooloo tiiktookii keenya gaan hin gubatiin waliin haasoftan beektu karaa keessoo. Waliin haasofneen beeknu natti dhufeennaan faamilii koo duratti jedhee fooloo godhee bira darbee fooloo naa deebisee keessaa nafaana kan taphatillee isadha. Jammara kan nafaana taphatillee isadha. Haadha manaa qabu. Ati jalqabana dhaggeeffadhatu. Maal siin jedhe barreeffama jalqabaa? Foosee tiiktookiin kee ka duraa akkam ta'ee naan lama qabaa tokko na jalaa gubateen jedheen. Waan tokko inni raafadhu. Quraana rukutee bannee cufee naan kakadha na dhaggeeffadha. Atamma waa'ee quraanaa miti. Ilaa obsii ana faana gaaffiif deebii taasisee. Eshi keessaanis maal jedhe si dubbise keessaan? Foosii naan jennaan zimin jalaa tiiktokiin keessi jalaa gubatee jennaan na jalaa badee. Kanan jedhen jarri koomentii barreessitti naan jedhanillee tiiktokiin koo koomentiin barreessu koomentii ruuchu gootee fiduu qabdi. Isa kan si dhiiftee ati waan si gaafu naan deebiftu ati isa siin jette dhiisi. Maal siin jedhe si barreessee ati maal deebifteef? Foozii anaan jedhe. Karaa tiiktokiidhaan dhufee. Maal jettee irreeti immoo? Foozii anaan jennaan. Zim jalaa hin agarre zim jalaa jedhe tiiktokii lama qabdaa jennaan lama qabaan jedheni. Digalee tiiktokii lama qabdaa naan lama qabaan jedheni naan bareedaadha akka bireenaan nagaadha alhamdulillah akka hojiin jennaan nagaa gootu wallaahi alhamdulillah jedhe akka niitii qabu immoo natti himee jira akka haadha manaa qabu natti himee jira. Tigalee. Haadha manaan gaafatteeti. Ofiisitti memoo sitti haadha manaa qabdaa jedhe. Ofiisaatti dubbate nam tokko namni gaafate hin jiru haati manaa koo Suudii jirti hangaruu Dubaayii jiraa jedhe. Eessatti sitti dubbate ani hin gaafate namni gaafate hin jiru. Keessumaan natti dubbate. Naguma abbaa fayyaadha warraan qabaasin jedhe sitti barreesse.
لا كاراتي توكي دامت إيمون أنا عندي كلام لا قبل نتكلم كذا تو فانا صوتي لا فما كيتي إسانا إرجع كذا وراك أبدا لا رجعي سيت إيمو عمل قالا لا كوسا إيمو يسافر لا يمتي لا كوسا إيمو يسافر Hingga kanen, hada mana kabda, hingga abdu, minamin jadi hingga kane, akka isa kana cur, akka amal rob samira jalan lati miti kau ni sirki wali gini. Isa akka isa kana, an isa kana pana, asa normal isa, erge yos. Wallahi, Rabbi baka karata bus Rabbi syada na dati sirki kena ergin jenen, hinda walu jenani yos tito le daw. Kaisha di midi talking guys. Mande kan si di midi. Mande. Eish double tap guys. Amma ni talking si route. Jolle gora gasira foluna goda guys. Foluna goda gora gasira ye tabba. Foluna goda gora gasira. Debisa warra ke lali jala yo jirate warra ke. Follow argu banna ta chwandi ki gora gasira. Debisa fi sin mo gora gasira. Hayu fi musliman chat inji kabani dhageessan ittu follow godhaafi okay whatsapp na jegaira nizam wifi sirre sib jadi nizam ragairta mana irtaat mo kharairta bakir tawakkata fodani turki sirre si ya okay fodani turki sirre si fojirate wifi irra cufadda yero da sin nurrufa ta illechu ishi galchanam nibra انت لا قلت اكسلا فولو اكسيتي تشوفتن غلطو مالا ورغستي رايچو يتابات اسني لي بيسني انت لا قلت الو وانت كنت سي غلاي راي انت لا قلت كا ويه دبنا نغا امريكا دي مجته namoonni biraalleen jira nama hedduu jira shamarran illee dhiirrillee addu warri himatu hedduu jira akkasima na gaafatte akka malee na gaafatte nallee rakkoodha wallah aye galchaa intala galchaa maal goone galchaa mooditarii barbaadaati ilaama jiran jirtu ay ilaam faantu silaa olganuu qabdi turte barbaakee jirti mana soolo gochuun dagatina Muslim agal cintal, hayu. Oh toke. Iram fantul galu kan. Mana kisi mana intalli na dubbifte intalli na jaalatte de namni to yae akai gote mana kisi gote mana se kisi shamarrani. Ulfaaya jette waan saa furmaata barbaanne karakko dha rakko himachuu dhufe. Sunam Ni galee eenyunni. Oh ga suni tokko. Kamartu yae jaarsa na jala dubbifte ana dubbifte. Okay, Muslim wala jira yero tokko Muslim wala jira kana yuda tokko bua. Okay. Mucayo ga dubbat. Waan gootel amma mucaa kana ufii gaafadhee jette. Tokko ishaan sagada itti deebi'uu moo keessaa ba'u? Miyuuti qabate keessaa ba'u. Kunniin ammoo ufii na duuka deemaa jette. Siigale? Amma martuu oluma yaa'et dubbii san tokkochi argina na gaafatte maalii taate mindinno yoo isin gaafatte man chiggiraallo. Maal rakkoo qaba? Goy kaadha warra. No, wallahi yoo nama gaafatte man chiggiraallo. Amma kan mucaa sanii namni arge martuu oluma yaa'ee mucayyoo tana kassasuun maali? Jarri lamii wal jaalatte. Ragaa barbaada. Iluu akkasitti iluu gadi lakkisu ganaa ragaan barbaadan fokkisiisuun hin danda'amu bara. Ragaa malee gadi lakkisu. Ragaatti hin qaban utaanan samaa torban erga. Okay. Intala deebisaa akka maal taatanii lakkoofsa barreeffataa jirtu mooditarii gastii keessa ilaala. Injirtu gastii keessa ilaala. Musliimaa fayyuu wal jijjiiraa bootaa isin laman keessaa namni tokko bu'aati bakka kennaa fi ilaam takka teessu dhiyoo dhufte. Hin jirtu jirti gastiira jirti. Gastiira na galchuu dide malee. Musliima buuteen galchitu kana iyyuu buuteen galchitu. Yara ti dudete si bara panamte bar dhaggeeffachuu itti illallah. Okay. Niitorkii sitiin sirraa foozee odee ajjala jiraatte niitorkii si sirree si bannaati. Maa utuu tiiktookieetiin dhufte iyyuu namni fooloo si haa godhu asii ni foozee. Daan fayyadamtu tiiktookiyaati.
Nizaamu kee kun mana hin jirtu ati? Asumaan namni fooloo godhu. Keetu waan dubbatu. Waayifiin cimaadha waayifiin. Silaa keetumaan dubbattee asiin namni fooloo godhu maal karaa abbaa yeeta abbaa. Laa waayifiin cimaadha beeki. Qoy nan dawwala. Dawwala. Foozeen naa barreessi rakkoo jiru ee. Miliqtee jiru. Bilbilasitti rakkoo qabaa. Na jala jirti argadhu jedhin ishii fooza. Urji bootaa dhume. Mesis. Foozeen jirri isinis foozeedha. Foozeen kan biraati. Faamilii kiyya jirti kan biraati. Foozeen isii qofa miti ijoollee gaayis. Maatii jira. Warra maatiitiin nan jiraa jiru irra caalaa. Walirra bubu'e maqaan malee. Nama kabajaati. Warra kabajaati. Inni sirreesseedha yeroo jechuudha akkasitti hubadhaa. Maqaatu wal dhadhaa jechitti maqaatu walirra bubu'e. Ajjala jirti ijoollee. Miidhagaa koo si'uma ndeeffadha mootii koo. Mootii koo galatoomi nuu bilbiluudhaaf. Si'uma ndeeffadha. Galatoomi miidhagaa koo. Ajjala turi miidhagaa hin deemin. Maal goona re? Tokkoom. Metti mi kanan sodaadhe sammuu. Kaalasi qoy. Sirrees waan akkana wanta kanaa isa sirraa gaariidha. Kaalasi qoy. Sirraa'u laazim. Foozee fidigeedhaan seename. Na biratti guddisaa. Kootiin okay. Ishi seeni foozee kan keetiin aseentu ayyee. Wallahi nan qorat boollaan baasaan eddees hin jirtu. Ol galchaani. Maa qoratta naa jirtu. Okay ati buy jaallattuu di buy isee ergeeraan nan galcha. Isee ergeera ati buy. Ati buy ofii keetiin argeeraan nan galcha. Bilbila isiirumatti kenni. Buy kaat. Isii buusaan argeeraan nan galcha dhaabbate. Fooziin buy argeera. Si harkiseera akka galchisiin jaallattu qabee. Kan si galfadheera nan beeka kan si waan ta'eef. Foloo godhaa foloo itti roobsaa sayyuu si goleessi biyya foloo godhaa asumaan. Foozee ati bilbila sitti kenni dhiisi foozee siin keenya. Tiken. Ati dhiisi bakka viidiyoo barattu biraa goreetti. Isiin kan obboleetti kiyya foloo godhaa siin maatiidha abbaan akkaawuntii. Foloo godhaa fi akkaawuntii keessa. Amma sirraa'eera. Mandee namaan bahee? Mandee jirtaa? Salaatuu deeme inni shaan salaata jedhe. Laakki maaliif naan eeyyamne akkamittiin salaata ree? Naan eeyyamne. Haqii salaate gamaa hojii Mandee lakkoofsa. Salaatee dhufu. Miyuutii godhu. Warra kee argaan jiru warra kee wajjala jiraatti naa barreessi jedhiin. Sumee jedhamti yoo dhufteef haa barreessitu hin barreessite seenu. Foozii Eenyutu Foozii beetti? Mooditarri fiddan beektu miti gaayis? Mooditarri fiddan beektu miti? Namni intalatti fiddan okay. Eeshi mandee lakkoofsa immoo isaa eenyutu sii kenneessaa fuute miyuuti irraa bahi? Usnarraadha. Maal jettasi? Obboleetti kiyya inni fatiin obboleetti kiyya samaayii torban Laa obboleetti kee miti fooziin nama guddaadha wayi. Ijoollee gara biraadha malee fooziin nama guddaadha. jedheen wallollee bara. Laa fooziin nama guddaadha ijoollee biraa. Okay. Eeshi lakkoofsa immoo mandee isaa fuute. Mataa isaatiin dhimma sana erge naa ergin jenne aasaa. Maallaa godhee deesee erge. Maallaa godhee deesee erge. Yoo jaalla. Adabee baase. Na dabee natti fakkaata. Mukkuruudha kun. Laabsitu fidee warra mandee kana moo urjiidha? Edaara bar. Okay, ansaaree gabee galchi. Tuon manaa galchaa gaa isin dabee fakkaata akkaawuntii ishee. Si dabee masanjiraan natti mi'ee. Inni dabee akkaawunticha ilaalime. Inni dabee natti fakkaata. Inni dabee natti fakkaata.
warra gasirraa fooloo godhaa isinii deebisanii fooloo godhi isaanii. Pointiin keessan maal barbaaddan nullee ibsaamiti qollaalla dhageeffatu. Tokkoffaa ulfamu jaan Oromoon baruu qaba. Argeera qoy jaallattu. Garatti baattee jirti elo. Ayyee ulfa abbaa wallaaltanii. Ulfa ifa abbaatti barbaadan. Ilaal ayilo qoy tarima dhaggeeffata waxuraatti qoyatti warratti baay'ee. Teknooloojiin guddate mucaan haa dhalatu ilaalamti kun rakkoon qabdi inni ilaalama. Ishee gabarni biraa maal? Amma waan ta'e beektaa ilu. Isiidhaan nama biraan ulfeessee deema taayiru tokko moo dhufte abbaa warraa kun irraa jira jiratti jettee qabatte. Siigaltee wetii dubbi. Wallaahi ajandaa kana cufuudhaaf jedhanii kajjii afurii fidanii kajjii afurii raanfadhee ambira darbee yaadanii. Ishi rakkoon qabu. Haa dhufu gaa. Amma rakkoon qabu ani ifatti gaaffiif deebii wal faana taasimu. Ani ifatti gaaffiif deebii wal faana taasimu. Maaliif waa itti buutaa? Isii miti. Kan siitiin barreeffataa jirta jedhaa lalammoo. Maaliif waa itti buutaati? Jaallattoon magalchaa gaayis. Hundi keessa nu dabil taappi gaayis. Namni mana immoo fooloon godhe mana fooloo godhaa. Namni mana fooloon godhe immoo fooloo godhaa. Ayyee kan keetiin immoo deebitee meen ilaallayyee. Ayyee kan keetiin immoo deebitee meen ilaallayyee. Kan sii immoo sagalee deddeebisa rakkoo. Mana fooloo godhaa hundi keessan. Okay, miliyoona seenu taappi miliyoona seenu. Ayyee bana dhama viidiyoo. Mana fooloo gochuun nagatinaa gaayis. Iddoowwan sirraa balleessaa. Bana dhama viidiyoo. Na ergisi. Kan foozee sun bar sirriitti banama ture bare sitii kan foozee sanaa waan ati Argeera. Turat qaban. Aaw. Amma ilaalti. Lakkoofsa imoo mandeessa argatte. Ofiisaati wallaahi rabbiin ashaadaa naa dadhabsiisu silkii keenyaa Kakatiin ergi. kan mallee kakaatti booda dhumna. Naaf ergee akkasii dhina hin kakatiin. Kakaan rakkoon qabu sii galee yoo wanti sana sobee malee wana miidhuu hin danda'u. No jechuun amma gaaffii deebiidha kakaa waan hin taaneef. Mandeen maal jedhee si erge? Lakkoofsa maal jedhee si erge mandeen? Leessallee dhugaa dubbadhe irrallee dhugaa dubbadhe dura kan fooloo godhe na faamilii kooti tiitokii kola tokkoffaa tira jedheen tanallee. Obsi giftii ko waan si gaafu. Waa biraa dhiisati. Mandeetu lakkoofsa isaa si erge amma. Mandeetu lakkoofsa isaa si erge. Na ergeetu yoo jaallattes jibbites naa da'u maal fakkaartaa jedhe. Faamilii kee gasiitii tiiktokee gubate irratti wal beektu mandeedhaan. Mandeesitti dhufeennaan fooloo gootee fooloo si deebisee lakkoofsa isaa si ergee yeroo feete naa dawwali jedhe akkasii. Yoo jaallattes jibbites naa dawwalii naan jedhe. Shachii booda maaltu ta'e? Dura haasofne viidiyoo wayii sheeritti godhan dhugaa dubbadha wallaahi. Viidiyoo maal sheeritti goote? Viidiyoo wayii sheeritti godhe beektaa viidiyoo ijoollee kamallee daddalagan wayii. Viidiyoo ijoollee hojjetan? Viidiyoo sana hin beeku sheeritti godhe kazaani viidiyoo sana irratti natti kolfeetu akkas gootee iyyuu naan jedhe. La kazaani anaaf wanti kun haaraadha namni wallaahi jedhi naan jedhe. Wallaahi iyyuu hin jedheen wanti kun viidiyoo maal itti sheergoota? Viidiyoo baala gabaa sheeritti godhe dura haasofnee nagaa gaafatee tiitookiin kee kam seeraa ta'een. Maal viidiyoo? Mbeeku an qoy kan. Jechuun nuyi muu qabda ka viidiyoon qaama namaati moo viidiyoo nama akkamiiti? Soddaan dhuufan dhiifamanuu fa godhu waan akkamiiti waan wal xabbasu wayitii moo jechuun sodda dhiifamanuu godhu. Hayyee rakkoon qabunni viidiyoo sana bakka ijoollee dhiiraa qaama isaanii akka malletti hojjetan viidiyoo tiitookii. Eeshi. Kaza sheeritti godhe saniin boodatu mana faana haasa'uuti waa'ee sana haasa'uuti. Kaza Viidiyoo kana maal sheeritti goote? liidhaa kunaan jedhe qoy. Wallaahi hin beeku faanuma taphadhee kaniiti.